Akka qeerroo bara ammaa bara kana keessa dhalatee wayii fakkaattu gareen kee durii suni akkam ture mee jireenyi durii gareen kee haalli itti socho'aa turtan? Simboo bareedoo simboo koolamaa dubree booranaa nama baarentumaa intala seenaa yaadi koosumaa jaalallee dhiigoo makkam naagumaa. Well, qeerroon durumaa ture sirna gadaarraa kaasee qeerroon tureera deemsa geettii umriiti kan keenyatti yeroon deebi'u kan keenya kun qeerroo jalqabaati malee qeerroo umriitiin miti nuti qeerroodhuma yeroo numa itti geenyetti wanni kun dhufe qabsoon kun dhufe. Kanaa wal fakkaanna umriinis wal fakkaanna warri 91 keessumaa as baba'an kun akka koofii akka warra na fakkaataniiti qeerroo jalqabaati. Amma wallee keessan jirtu muuziqaa hojjechaa jirtu jireenya biraa eegaltee jirta gara amantii seentee jirta taateen gara amantii kanatti si galche maali maalirraati kanatti sirba dhaabde yookiin wallee dhiiste? Wamaa dura kan ture olii dhufee na fure. Kanabatu dadhabbii koo kan hubatu dadhabbii koo kan hubatu. Amantiin egaati wannaa miti waan akka filannoo miti akka gara amantiitti yeroo deebitu amantii abbaa fedhee keessatti gara wallee kana hin fudhatu. Amma egaa karaa hin dandeetti waan hin dandeenye Oromoo bira dhaabbadheeraa waan hin dandees godheeraa waan hafu baay'ee jiraatu iyyuu ani kophaa koos waan hin godhuun qabu garaa egaa dhibameen tures onneen meejor sarjariin tahee jechuudha yeroon onnee baqafadhe kanatti yeroo koovidii sana booda onneen kun egaa mootoraa gaafate dhalattee kaatee kan hin dhaabbanneedha waan onneetti hidhaa kana wajjiniin wal duukaas hin deemu kana egaati. Ani na dhukkubee waggaa 2 dhibamee mana ture akka malee yeroo ulfaataa keessan ture yeroo sanatti.